dhaggeeffachuu keef yaada koonarraa fudhachuu keef galatooma ulfaadhu. Warreen amantaa kiristaanaa keessaa namni gaafii kana naa deebista yoo jiraatan itti fufaa naa deebisa. Wallahi. Mee eenyu Abu Muaz Baibili keenya jallistanii ni kenna. maal jetta? Jallistanii ni kennaadha. Maa jallisaniitu meeqaan duraanuu? Ilaa bitaadhanis kori mirgaanis kori walgeettiin kooradha. Anattis amani abbaattis amani waaqni tokkichaadha bakka sanitti deebiin isaa. Jechuun manatti atti sunuu hin jiru dogongora. Jechuun konseptiin isaa akkasi malee akkaatitti iktesanitti. Believe in God. Yes. Waaqayyotti amanaa jedhe. Eenyutti taasaa jira yeroo sana. Who's Waaqayyo? Eenyutti taasaa? Let me ask you. Loojikiin seenin. Eenyu? Konseptii kitaaba keessa jirra. La. Loojikii keessa hin galee. Loojikii hundee Dura kitaaba booda loojikiitti hin dhufu. nagaan sifaatoo dura dha. Na wajjin dubbadhu. Loojikis haa ta'u na wajjin dubbadhu. Wait. Okay. Bar Yesuus loojikiin fakkeenyaan waanuma hundaanuu dubbatee barse. Loojikiin siif hin daleine dhiisu wangeela loojikii illee dubbata. Lakki rakkinan qabu. Waan jedhe Yesuus Kiristoos believe Waaqayyotti amanaa jedhee mi dura? Isin lachuu kennaa dubbatatis jedhe. Miirti na godhanii dubbachuu hin dandeenya. Lala isin godhina. Godhanii jiran. Waan qacallee gurraachaa agartan tokkoon isinii fidaa qoyame. Dhaabbadha akkasuma waan isinii mul'atu. Qalamna kiyya tokko ni jira. Biyya taaptaappii fi koppiliinkii jabeessaa mee hagasuu barakaddaa. Qalama lamaan qaba. Okay, Yesuus akka jedhe Waaqayyotti amanaa jedheeme. Waaqayyoo kam? Abbaa. Abbaan Waaqa moo Waaqaa miti? Waaqa. Eenyutu Waaqa jedhe abbaan? Gaaffiin kee maal jechuudha? Irraan isinii deebi'a. Yesuus Waaqayyotti amanaa jedhe. Eeyyee. Waaqayyoo kam? Abbaa. Abbaan Waaqaa mi? Eenyutu Waaqatti amanaa jedhe? Yesu Kristo. Goobas. Waaqayyoo Yesuusitti amanaa jedhe kana malee Waaqayyoon biraan ni jira? Anattis amanaa jedhe. Holdan itti si dhufaa dhaabbatu. Waan nan biraan hin jiru. Isinuu waliin galtan kiristaan ammoo. Rakkinan qabu. Abbaa ilmatu jira. Kana sammuutti Asasiin jenni abbaaf ilma anis an abbaadha ilmi kiyyaas ni jira. Ani abbaan ilmi kiyya ilma malee abbaa miti. Akkasii yaada manaa kiyya isin abbaa manaa kiyyaa miti. Isinleen abbaa manaatii miti. Anilleen haadha manaatii miti. Qaama addaati. Absoluutli ta'uu danda'u. Dubbaddooti. Okay? Waan jedhe Yesuus Kiristoos Waaqayyotti amanaa jedhe. Maaltu itti amanna Waaqayyoo? Waaqayyoo jiraachisaa Waaqa ta'uusaa. Eenyutu Waaqayyootti amanaa jedhe? Waaqayyoon Waaqaami. Waaqayyoo Yesuusitti amanaa jedhe kana malee Waaqayyoon biraa ni jira? Anattis amanaa Ni jira naan jedha Waaqayyoon biraa holdan. Anattis amanaa jedhe. Qaamni Waaqayyo jedhamu. Qaamni Waaqayyo jedhamu. Yesuusin alatti Waaqayyo abbaa kana alatti qaamni Waaqayyo jedhamu ni jira? Waaqummaadhaan tokko waan. Silachuutu wal gargaara. Holdan tokkoon. Okay, koi dura sin gaafadha fayyisa hayyee ati jette kenna Waaqayyo abbaa kana alatti Waaqayyo Yesuusitti amanaa jedhe kanaan alatti Waaqayyoon biraa qaamni biraa Waaqayyo kan jedhamu ni jira ta'u inni jedhe. Waaqummaadhaan tokko. No asasini jenni akka gurbaa kanaan adeemsi gaafii si gaafadha. No akka gurbaatti hin dhaggeeffadhu yoo hin jenne si dhiisa dhugaa rabbi waan gartee taayimii yeroo hedduu waliin teenye westi goone I'm serious today waan jedhe ken amma fayyisaan akka jedhe Waaqayyo abbaa kana alatti qaamni Waaqayyo jedhamu ni jira jedhe. Atoo akkuma isaa san amantaa qaamni biraa Waaqayyo kan jedhamu kan Yesuusitti amanaa jedhe kanaan alatti qaamni biraa Waaqayyo jedhamu ni jira. Waaqayyoon biraan jiru abbaatu jira. Okay, gobas waliin gal isinuu tokko kiristaan ammoo isla jechuun tokko Waaqayyo jira kabiraa jira tokko hin jiru jedha. Okay, san bira kote akkana walii dhabdan isinuu argitee miti dhaggeeffadha. Akkuma isinitti hiiktan kanatti hiikkata gaabbaanis. Aboo ani niikne ani hiikutti hin jiru ani niikne. Ana afaan Oromoo wangeela Amaariffas hiikutti hin jiru Ingiliffas afaan Amaaraa dubbadee Oromiffatti hiikutti hin jiru Ingiliffas dubbadee Oromiffatti hiikutti hin jiru afaan Oromoo dubbachuu jira. Na dubbachiistoo ta'e seera akkaataan inni itti amane na gaafattoo ta'e. Akkaataa Baayibiliin akkaataa waan wangeela jedhuun si gaafadha malee waan wangeela malee si gaafadha. Correctionuma. Akkaataa nuti kitaaba keenyatti amannu akkaataa itti si ibsu fudhachuu dhiisuu dandeessa garuu akkanan itti hubadde na gaafatta taanaan sittiin hima. Baayibilii kana sararumaatti dubbiste kana namni 1,000 dubbise
gara adda addaatti hiikachuu danda'a. Garuu barsiisatu jira, seeratu jira. Akkaataan itti wangeela kana kan hiiku eenyu? warra wangeela barsiisan warra teoloojii baratan. Okay, barattoota Iyesuusirra warra teoloojiitii beekaa? Inni hiikne gaasaan hin barreessan malee. Hin barreessanii hin isaan akkam faaman. Barattoonni Yesuus akka ati amantaa kana amananii? Akkaataa galumsa jechaatti wanni tokko ni hiikata. Kanaaf walitti deemtu. Barnoonni kan kee hundeen kan kee achirraa isaanirraa fudhatamuu qaba. Tokkoffaan barsiisaan Yesuusiin itti aane kallattii warrirraa barate isaani. Warra teoloojii deeggartee asitti walii galtee miti. Amma kanuma deemina. Boqonnuma kanatti deemina dhisi. No. Jechuun waanuma kanatti deemina. Quraan akkamitti hiiktaati natti hime? Maal Quraan akkamitti? Barsiisan qabu. Barsiisan qabu. Quraanni barsiisan. Nabi Muhammad barsiisan. Barsiisee miti? Nabi Muhammad. Hiikame moo hin hiikamne inni? Teoloojii jechuun hiikame barsiisaan isa. Isa kan barsiisu Quraan. Akkasitti hiiknas. Nabi Muhammad kan barsiisu. Akkaataa nuyi hiikne barsiisa teoloojii keenyaa hin falmi ta'u. Teoloojii siin hin jenne teoloojiin barattoota Yesuus hiikati naa himu teoloojiin eenyu? Teoloojiin akkaataa. Who are they theologies? Eenyu isaan? Inni barsiisee jira bartoota isaa. Yesuus teoloojii barsiise? No, dhageeffadhu. Maal dubana teoloojii maanatti? Dhageeffadhu gaa. Teoloojii waan hin jirre waan hin jirre takka ida'uu takka jechuun walitti sadii sin jetti lakkoofsa waan addunyumarraa hin jirre barattoonni Yesuus illee hin jira. Barattoota 12 jedhan. 12 akka barattoota 2 barattoota 3 kan lakkaa'an isin takka 2 3 takka jettan. Sagal isin biratti lakkoofsa 2 jechuudha. Tokko ida'u. Amma kanatti deebi'e. Sa'a biraa hin kotu dhisa. Ani amma irra jechuun sa'a I have to go to bed. Walqixataa tokko hin amantaa kan. Rafuuf hin deema dhaggeeffatu. Tokko ida'u tokko dhaggeeffatu sanirra hin jiru. Yesuus Kiristoos waaqatti amanaa jedhe. Waaqayyo abbaa miti. Waaqayyo abbaa malee waaqni biraan ni jira. Hin jiru. Yoo jiraate waaqa dhugaatti ammoo waaqa dharaati. Ilmi ni jira waaqummaadha. Deebisiis ani ilmi ni jira siin hin jedhe feetu ni jira naan jedhe waaqayyoon kan bira. Amma si gaafadha afaan Oromoo jiran dhaggeeffadha. Hin burjaajewina. Ani simyoon burjaajeessees gartee nu burjaajeessite. Ani yeroo si hojjaasa'u uummata zira kanaa waa dhage. Waaqayyo abbaan Yesuus na dhageeffatu kenna. Waaqayyo abbaan that the only waaqayyo tokkicha kan Yesuus itti amanaa jedhe san malee waaqayyoon biraa waaqa kan jedhamu ni jira. Okay, barreeffama kana ni fudhattaati. La hawla wala Kan inni jedhe kana ni fudhatta. Yes. Okay, wangeela kutaa biraa ni fudhatta. Yes, waan amma tanarra jira qoy tabira kutaa biraatti hin dabaru. Kutaa biraa maan oofte ni fudhadha. Ati ni fudhatta kana. Ni fudhatta kana. Ani kan na fudhadha. Okay, siin gaafa jira. Waaqayyo abbaa malee waaqayyo kan jedhamu kan biraa abbaa ta'uus eenyu ta'us Abu Mu'az ta'us waaqayyo kan jedhamu abbaa kana malee ni jira. Waaqayyo tokkichuma jira. Tokkichi san abbaa qofaami. Waaqayyo abbaa ilma. Afaan Oromooti miti. Ati abbaa meeqa qabda? Abbaa meeqa qabdati? Abbaa si dhalche. Ani fi waaqayyo tokko miti. Abbaa si dhalche meeqa qabdati? Namni abbaa meeqa qaba? Siin gaafadhee bara maaliif na deebistee gaafni kaasa abbaa si dhalche malee abbaa biraa ni qabdaati. Kana common sense dhagaa kun gaafii muutummaa. Common sense gaafii hin dandeessu kanatti si dhiise waaqayyo tokkicha abbaa san malee waaqayyoon biraa ni jira. Hin jiru naan jetteemi? Waaqayyoon tokkicha. Hin jiru naan jetteemi gobasi waaqayyoon meeqa siin hin jenne waaqayyo abbaa malee waaqa kan jedhamu kan biraa ni jira. Waaqni tokkicha. Waaqni meeqa siin hin jenne? Yookaan adeemna waliin haasa'uu hin dandeenye. Arawwaan amma eessu maatam za'a daqiiqaa 20 booda rafuuf hin deemu. Halkan walakkaa achina biraa dabarte. So anis walakkaa darbeera na biraa. Okay, waaqayyo abbaa malee waaqayyo tokkicha abbaa kana malee waaqayyoon biraa kan waaqa jedhamu ni jira. Waaqayyoon tokkichuma. Tokkichi san abbaa qofaami. Abbaa ilma waaqa tokkicha. Titi hin deebisin. Tokkichi san abbaa qofaa miti. Abbaa ilma waaqa tokkicha. Waa sadii natti himu jirta. Abbaa ilma maaree tokkicha jedhu. Waaqayyoon Yesuus Kiristoos waaqayyotti amanaa jiru. Waaqayyo kamitti amanaa jedhe? Waaqayyottis amanii anattis amanii nuti tokko. Hin jedhu akkas. Waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyotti amanii anattis amanii. Siifin hima ani maal eenyu kan Yesuus waaqatti amanaa nuun jedhe waaqatti amanaa nuun jedhe.
waaqayyo tatti amana jedhe waaqayyo abbaatti samana anatti samana nuyi tokkodha. waaqayyo abbaa hin jedhu hin jenne akkas hin jenne waaqayyotti amanaa jedhe waaqayyotti amanaa jedhe mi Yesuus waaqayyoon Yesuus itti amanaa jedhe kuni waaqayyo tokko moo lama moo sadii abbaadha tokko moo lama abbaan kun abbaadha tokko moo lama abbaadha nageen bu'ii deema yeeti arraboodan fidinaa kan sa'aatiin walitti hojjetu fitina ulian sinime Abu Muaz asin dura sakana sa etun enim be ani no makana so ya sabate akuma kenno makana wanu makana rafaisu marra goya ummata maaqabi maalif irra keessa micaar no irra ka ajaibat irra kayo ulile ni undufu ankana biyatan iska maqabil undufu mega ada bot ya dufu hindufu tiktok nan Abu Muaz me haru anilleen inni